Dhuftoota aadaa wantoota rakkiilee kabajamoo bakka jirtanitti nageenya keenya sinaa qaqqabachaa amma kan argamu godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandiitti arganna. Hawaasa magaalaa Mandii hubannaa akkamiin koronaa ofirraa ittisaa jira jedhu simbiraan keenya haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turtii gaarii. Akkaataa ittiin of eeggachaa jiru baay'ee haala ulfaataa fi haala rakkisaa. Akkamitti yoo jennu dhaloonni kun akkasitti walitti gobbatee deemuun gabaan akkasitti ol keessa yaa'uun kun silaatii akka tiifiidhaan yookiis akka beektonni dabarsanitti dhorkaa ture. Yeroo amma kunoo namoota kana yommuu ilaallu wal faanaan yookiis wal tuttuqqii baayisaa akka inni jiru arguu dandeenya. Maqaan koo Saamu'eel Tarreessaan jedhama. Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa dhufe. Gareen kun garee tola ooltota barattoota yuunivarsiitii kolleejjii garaagaraa irraa galan kan magaalaa kanaa jechuudha, magaalaa Mandii. Hojiiwwan nuti magaalaa kana keessatti hojjetaa jirru hojiiwwan gosa adda addaati. Isaa keessaa inni olaanaan haala yeroo kana ilaalchisee qulqullinni isa murteessaa isa olaanaa waan ta'eef hawaasni kun qulqullinni isaa eegamuu qaba kan jedhamu irratti waan walii galameef inni olaanaan qulqullina hawaasa kanaa eeguudha. Kanas immoo kan hojjennu seensawwan gurguddaa magaalaa Mandii kan ta'an naannoo marfata Daalattii karaa dhiyaa karaa Asuusaarraa kan ol galamuu fi akkasumallee gara ba'aarraa kan dhufamu Holonkomee naannoo jedhamutti kellaa irratti meeshaaleen qulqullinaa fi konkolaataan bishaan nu dhiyeessu hundi nu qophaa'e hawaasni kun kallattii kanarraan namoonni seenan hundiyyuu tokkotu keessaa nafiin harka isaanii dhiqatanii gorsiiwwan gaggabaabaan kennameef. Hojjetoota ooltummaa hojjechaa jirra. Waa'ee koronaa uummata keenya barsiisaa jirra. Bishaan harkaa buusuudhaan uummata akka isaan harka isaanii dhiqatan, fageenya isaanii akka isaan eeggatan gochaa jirra. Mana barumsaa yuunivarsiitiin baradha. Gareen namatti nama barattoota yuunivarsiitii saba keenyaaf dhaabbanne kennan fakkaataa dhufuudhaan dhaabameen uummata biyya keenya nama baadiyyaarraa uummata waan beekne yookiin miidiyaarraa fagaatanii jiran kan amma tokko barsiisnee amma dandeettii keenyaa barsiisnee harka keessa illee akkasitti dhiqadhaanne harka isaanii akka isaan dhiqatan godha. Hubannaan hawaasa kanaa hanga dhibeen kun hanga kanaatti bal'inaan hin argamin jira naannoo kanatti. Sababa sanaaf namni sodaa hin qabaatiin jira. Dhibee kana hin sodaatiin jira jechuudha. Kanarraa kan ka'u akka qoosaatti ilaalaa waan jiraniif nutis immoo hubannoon kun hin barbaachisa jennee waan nutti dhaga'amne hojii kanatti galle. Waa'ee dhibee kanaa namni keerii godhee waa'ee dhibee kanaa yaadaa jiru kan irraa of eeggatu jiru. Akkuma argamu kana namni yerootti walirraa fagaataa inni kaansii arrabsaa waan itti jettuun ni fudhatu yeroo bishaan harkaa buusu mataasaa kadhaamee qaamuusinaan jechuudha. Malee uummata tokko waan akkasii dhagahu qabu. Amma tokko kan nama dhaga'an jiru keessumaa uummata hojjettooti mootummaadha kan dhageenya. Uummata bara kan buufata fayyaarra jira illee baay'inaan nama dhaga'uu danda'a. Uummata baadiyyaarraa dhufan uummata akkasii tamaarii fa'aa qabnetu nama dhaga'a nama hubachuu danda'a. Rakkoo guddaan kan jiru deeggarsa sanatti ammayyuu ta'an. Amma barattoota keessaatillee yeroo hundumaa gaaffiin qabu dhimma deeggarsaa wal qabate. Akkuma beekamu barattoonni kun barattootadha. Barataa jechuun immoo homaan qabu. Bizineesii wal qabatee qarshii wal qabatee homaan qabu. Garuu humna isaa ofitti wareegee qarshiitti waan ta'e hin argamne humna isaan hojjechuuf goonni yeroo inni murteessee qabu qaamonni deeggaruun irra jiran baay'een isaanii hanga yaadame qaama kana deeggara. Even deeggarsa kan biraan yoo hafe meeshaalee qulqullinaa wal qabate illee deeggaruu irratti baay'ee hir'ina guddaa argineera. Sanarraa kan ka'ullee hanga manatti deemnee deeggarsa gaafannee meeshaalee qulqullinaa saamunaa saanitaayizerii gaafannee hawaasa kanaaf qulqullina isaa hojjechuu irra jirra jechuudha. Amma ammaatti qaamni deeggare. Kaka'umsa mataa keessaniin hojjechaa jirtu jechuudha. Hawaasa magaalaa kanaaf kan inni dabarsuu barbaadu hubannaa godhatanii akka isaan dhukkuba kanarraa of eeggatan gorsuudhaan barbaada. Dabalataan immoo akka isaan gorsa keenya dhaga'an akka isaanitu
karaa tokko tun barbaachisin harka isaanii seeraan dhiqatanii akka isaan darbanii fageenya isaanii fi hundumaatti akka isaan eeggatanii fi yaada kana dabarsuu barbaada. Ergaa namni keenyaaf qabu kan nageenya ijoollee kan tolootummaadha ijoollee kan uummata kana gargaaru nageenya harka keenya dhiqannee fayyummaa keenya eeggannu irraallee akka gaafatu. Ergaan ani qabu jalqabaa mootummaadhaaf inni olaanaa jechuudha. Qaamni biyya kana hoogganu bor rakkoon kun biyya kana keessa yoo dhufe economical crisis rakkoo kufaatiin ikonomii guddaan uumamuu danda'a. Otoo sun hin ta'in prevention yookaan immoo maloota ittisaa kana irratti akkaataa ijoollee itti qindaa'anii ba'an kana ilaalchisee otoo wanta deeggaruun irra jiraatu gaaffii tokko malee namni tokko dhaqee isaaniin kadhachuu tokko malee otoo deeggaruu wanta irra jiraatu baajata isaaniitti murteessanii qaama quunnamuun irra jiru quunnamanii otoo deeggaranii ijoolleen kun amma dursa kan isaan gaafataadhaan waa'ee qarshii yookaan gatii ittiin oolmaa miti hojichi hojii tola ooltummaadha garuu hojii makana hojjechuudhaaf meeshaa nu barbaadu akkamitti guutummaatti nu dhiyaatu amma akkuma argaa jirtu kana ijoolleen kun riiskii irra jiru maaskii hin qabanii gilaafii hin qabanii qulqullina distaansii isaanii eeggatanii hojjechuuf illee meeshaan itti bishaan itti bu'u yoo dhaabatanii tokko tokko hin buusaniif malee akkuma margaa kan kana baay'ee rakkisaadha fuulaan walitti galagalanii hojjetu kun immoo vaayirasichi rakkoo guddaa kan uumu erga keessa galee malee harka irratti miti. Nuti harka qulqulleessaa irra garuu afaanitti walitti siqnee hojii hojjetaa. Isa kanaaf immoo dhiyeessiin barbaachisaan saamunaa irraa kaasee alkoolii irraa kaasee maaskii irraa kaasee utuu dhiyaatee fi kan biraa immoo ijoollee kana gama jajjabeessuun irra jiru kamiin illee gaaffii tokko malee utuu nuun achi dhaabannee boo'uu hin barbaachisiin utuu deeggaranii kan jedhamu mootummaaf qaama dhimmi isaa ilaallatu kamiyyuu jechuudha. Taaksii foorsiin dhimma kanarratti hundaa'ee hin jira magaalaa kana keessa hanga yoona kanaatti nun gaafanna. Ofii keenyaatti illee deddeebineetu maaliif nun haasofsiisanii dhimmi kun isaan ilaallatu jenneetu gaafataa jira hanga yoona kanaatti jechuudha. Hawaasaaf immoo kan hin dabarsu rakkoon kun yoo hawaasa kana keessa dhufe magaalaan kun al tokko itti carraareeffa ta'uu qaba. Al tokko itti carraa baduu qaba jechuudha. Sababni isaa distaansii isaa fageenya isaa eeggataa hin jiru. Hubannoo gahaa hin qabu. Inni qabullee bifa ittiin tapha wayiitti naannessaa jira. Fageenya kee eeggadhu walirraa siqii jedha malee piraaktikaalii yookaan hojiidhaan namni argisiisaa jiru. Kun immoo keesiin tokkittiin magaalaa kanaaf gahaa waan ta'eef utuu qoosuu dhiisnee sodaannee dhimma kana. Amma inni magaalaa kana seenutti utuu ilaaluu dhiisnee hundumtiyyuu wanta gochuun isarra jiru utuu gorsa tokko malee qajeelcha tokko malee hundumtiyyuu utuu godhe kan jedhamu dhaamsa godhaa. Barattoota yuunivarsiitii garaagaraa irraa galan magaalaa kanaan ala kan jiraniif immoo dhaamsi ani qabu hojii kana walirratti ni ilaalu. Hundumtiyyuu naannoo irra jiru irratti utuu ol ijaaree iyyafatee hawaasa utuu hin baratiin isa barsiise kana wanta ni dogoggoree keessatti dhufaaru rakkoo isatti dhufaaru kana wanta gochuu fi danda'u utuu godhee fi hawaasa kana utuu barsiise kan jedhamu dhaamsa godha. Kanaaf jabaadha kallattii kamirra kan jirtaniyyuu jedheen dhaamsa dabarsu. Hordoftoota daawwattoota keenya magaalaa Mandiitti argamuudhaan hubannaa dhibee koronaadhaaf uummanni magaalaa Mandii maal qaba jedhee qabannee isiniif dhiyaanne kanarraa asuma irratti raawwannaa waan nu daawwattaniif galatooma ulfaadha.